بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بليون إسلاما فقو بيوتي سني تورا channel keenya kan hordofaa jirtan nageenya keenya kan kabajaa fi kan jaalalaa bakka jirtanitti isin haa qabu isiniin jenna. Alhamdulillah thumma alhamdulillah gammachuu guddaa edda ummanni islaamaa gammadaa bulee jechuudha. Rabbiin kan keenya subhanahu wa ta'ala الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ربين كان كين جلال والرئيسات يا منيتي دكان كيسا غرا إفات باسي مجار كتان كان نبرتي مجان كن فولتي تو غرتي ميديا حواسا رتي غافي وان غرغدا وانجيلا في قسم قرآن ربي كيسا غافي وان غرغدا استاذوتا في شيخولي كين قسم داعي كين غافچا ترته يرو ديراتي في نموني بايين اللي رتي دولا تراني سبب شيء جچا شيخولي غرغدون اللي xiqqaatanii qeeqamanii harrabsamaa turanii alhamdulillahi rabbil alamin kun bu'aa dadhabbii sheekolii keenyaa akkasuma bu'aa dadhabbii daa'ii keenyaati jechuudha. Rabbiin sheekolii keenya ustaazota keenya rabbiin umrii haa dheeressu fakkeenya kan akka Sheekh Ahmad faa ustaaz Ahmad kan akka Sheekh Farahan faa akkasuma Sheekh Rihaad aalimoota gurguddaa fi ustaazota keenya rabbiin umrii keessan keessa barakaa haa kaa'u. Karaa nabiin irra deeman karaa sahaboonni irra deeman irra rabbiin isinaa tiksu isaan isarratti rabbi isinaa qajeelchu isarratti rabbi isinaa tiksuun isiniin jedha hunduma keenya rabbiin daandii nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam gara tawhidaatti rabbiin haa qajeelchuun isiniin jedha. Mucaan biratti argaa jirtan kana gaa namoonni hedduun hin beektu fuula miidiyaa hawaasaa irratti mucaan Zinnaa jedhamtu kun biyya arabaa keessa kan jiraattu yeroo dheeraa gaaffiiwwan gurguddaa quraana keessaa baayibilii keessaa gaaffii gurguddaa gaafachaa turte jechuudha. Mucaan kun eda shahaadaa qabattee rabbiin mucaa kana mucaa barakaa qabu rabbi ishee haa taasisu. Mucaa khayrii kan ilmi akka baharii itti jigu kan riskiin akka baharii itti jigu rabbi ishee haa taasisu. Islaamummaa fudhattee jirti jechuudha alhamdulillahi rabbil alamin. Mucaa kana qajeelchuu keessatti namoota hedduutu bifa garaagaraatiin dhaabbatee mormaa ture. Sheekolii gurguddootu bifa garaagaraatiin darasoonni keenya bifa garaagaraatiin dandeettii qabaniini bira dhaabbatanii mormanii karaa dhugaatti argisiisaa turan jechuudha. Rabbiin abbaa barbaade qajeelchaa abbaa fedhe jallisaa jechuudha. Wanti qajeelinaa fi jallinni harka rabbii keessaa malee harka namaa keessaa tasumayyuu ta'u namni sababa ta'a jechuudha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalaamu alaykum yaa jamaa islaamaa seenaa dubartii ransi deebi'aa amma jaara hojiidhaan mul'isee obbolummaa barbaadii dubbisi hangafaaf seenima. Ajiraan faanati barbaadde hundumaan yaa kan tahuu barbaaddu filatamtuu namaa Khaaliqa kee biratti gooftaa harniif samaa diiniif qopheessi jabeessaan rabbuma Ahmad dubartii irraa nam tokko si himaa jaara dura hamanee wajjin maqaan si waamamaa kan nabiin moggaasan haadha sabbata lamaa ilmoo nama gaariiti jaallatamaa nama horati Allahu ta'ala maqaan ishee asmaa intala baabakrii ati karaa khayrii irratti nu gargaare. Yaa seenaa islaamaa taariika gararraa kan dubbatamaa dhufe amma guyyaa har'aa yaa simattuu diinii hangaftitti dura qabeenya ishee hundaan dhaabbatte isaan biraa lamuu kidmaan diiniin buune gurmuuseerra ati koonsii tuttuqa matuma mataarraa gaaf ergamaan rabbii hadeema nu hijiraa isa itti manii deemanichitee jara kana beekuunis jabina siitirra boolla jarri seene sisee beekaa garaa galaa guduunfite geggeessite jara qalqallootti bishaan guduunfite bara. Inshaallah alhamdulillahi rabbil alamin. Ammas ummanni amantaa biraa keessa jirtan mucaan kun islaamummaa hubatteeti isin caalaa beekti jechuudha. Macaafa qulqulluu isin caalaa beekti quraanas isin caalaa beekti waan ta'eef ishee irraa adda baafadhaati gara islaamummaatti kottaa inna diina inda Allahi islaam islaamummaan rabbiin biratti kabajamtuudha. Amantii hunda keessaa amantiin rabbiin biratti kabajaadhaa fi amantii haqaataati amantiin kabajaa qabdu amantiin gara jannataatti nama geessitu amantii islaamaa ta'uu amantiin dukkanarraa gara ifaatti nama geessitu amantiin dhukkubarraa gara fayyinaatti wallaalinarraa gara beekumsaatti nama geessitu amantii islaamaa malee akka hin jirre mucaan kun isiniif ragaa taati jechuudha. Mucaa kana mucaa barakaa